hedduun keessan alatti ni kijibdan manatti waan isin godhaa jirtan. Ilmoo keessa ilaa gaafatanii, haadha manaa keessa ilaa gaafatanii, haadha keessa ilaa gaafatanii. Mee namni waan ijaan agarre irraa isinii haasa'u jira. Namni dubartii miidhaa jirtan qofa ni dhaggeeffadhu mee yeroo tokko inshallah. Obboleettii kee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Obboleettii rabbi siif kenne, haadha manaa rabbi siif kenne, namuma dubartii ta'e haadha keetillee ta'u. Jarri kun mana keessatti yoo ati yaada isaanii hin simatin, yoo ati isaanii wajjin marii hin godhin, akkanumatti lolaan kana godhi san godhi jettee takkaahuu ni sodaachifta, takkaahuu ni sodaatamta, isaan si kabajanii si sodaatanii, ati ammoo akka isaan si kabajan si sodaatan san irraa wallaaltee dhaamsuma kee qofa, ajajuma kee qofaan mana keessatti qaqqabdee isaan kana yeroo hunda yaaddessitu. Intalli kee yeroo hunda fuula guurteetis saate mana kee yeroo hunda fuula guurteetis osoo kofluu beektu, osoo taphachuu beektu, osoo haasa'uu beektu siif jecha callifte. Sodaa kee sitti hin fakkaatin ni kabajaadha. Kabajaa ati aangoo irratti qabdu sana, kabajaa ati dhiira taate sana, kabajaa ati abbaa taate sana, abbaa manaa, obboleessa taate sana. Kana kabajuu jirti. Obboleettii kee jalatti miidhin obboleettii isaa kabajuu qaba. Haadha manaas kan haadhaa silaa maal himuu qabna? Wanni himamu hin jiru inni duraan himamaadha beekamaadha. Kunis numa jira hin beeku irra hedduun nama waan ija kiyyaan arginu isinii himu jira. Obboleettii teessan dubartii waan dubartiidha ta'e waan aangoo irratti qabdanu irratti rabbiin sodaadhaa jechuun barbaada hundi keessan namni sagalee tana dhageessan jechuudha. Hedduun keessan alatti ni kijibdan manatti waan isin godhaa jirtan. Ilmoo keessa ilaa gaafatanii, haadha manaa keessa ilaa gaafatanii, haadha keessa ilaa gaafatanii. Mee namni waan ijaan agarre irraa isinii haasa'u jira. Namni si laallatu qofti daawwadhu. Namni si laallee iskrool godhee bira dabarfadhu. Nama irratti aangoo qabdu tokko dhiirallee haa ta'u itti daballaa irratti tola ooli. Simadhu. Obboleettii rabbi sii kenne yaada sii irraa fuudhee wajjin haasawi. Yeroo mara oofaan olii gad ooftee yeroo hunda akka isiin hiraaraa deemtu jechuudha. Yaadda waa fuula darbitee deemtu tokko hin haadha manaa keetillee ifin jibbisiisin nama ifi hiraaramtee nama hin hiraarin. Ifi hiraaramtee jechuudha. Ifi yeeqamtee yeeqin nama. Yeroo mara anaatu aangoo qaba. Yeroo mara anaatu abbaadha, anaatu obboleessa, anaatu abbaa manaati jechuudhaan dubartii mana keessatti hin godhin. Dubartoonni immoo osoo abbaan manaa keessanii isin kabajan, obboleessa keessanii isin kabaju, abbaan keessanii isin kabaju immoo itti olu taaltan isinis isiniif hannufa.